Akkam jirtu hordoftoonni Abdi Akaadaamii nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaadhaan gara YouTube chaanalii keenyaatti dhuftanii har'a kan nuti waliin ilaallu keemistirii kutaa 9ffaa boqonnaa 2ffaa paartii 9ffaadha. Paartii 9ffaa keessatti review exercise kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Gaaffilee xumura boqonnichaa irra jiran keessaa paartii 1ffaa multiple choice question fi paartii 2ffaa short answer question kan jedhu kitaaba keessan irratti kan kennamee jiru waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf hanga xumura viidiyoo keenyaatti nu waliin ta'a. Akkasumas namoonni YouTube chaanalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Miseensonni Abdi Akaadaamii immoo share gochuudhaan barattoota biraatiin gahaan isiniin jedha. Jalqaba irratti kan nuti waliin ilaallu paartii 1ffaa multiple choice questionidha yookaan immoo gaaffileewwan filannooti. Kitaaba keessan irratti gaaffiiwwan 24 kennamanii jiru. Isaan bal'inaan waliin ilaalaa turraa jechuudha. Mee kallattiidhaan itti fufnee ilaallu. Gaaffii 1ffaan akkas jedha. Soda water is an example of A. Liquid solution, B. Gas liquid solution, C. Solid liquid solution, D. Gas solution. Soda wateriini fakkeenya maaliitii jedha. A irratti liquid jechuun solutiin liquidii solventiin liquididha jedha. B irratti immoo solutiin gaazii solventiin liquididha. C irratti solutiin solidii solventiin liquididha. D irratti immoo solutiinis solventiinis gaaziidha jedha jechuudha. Kanaaf soda wateriin gosa solutionii keessaa solutionii kamitti ramannaa jedha jechuudha. Soda wateriin carbonated beverage jedhameetu beekamaa jechuudha. Carbonated beverage yookaan dhugaatiiwwan kaarboneetotaa kuni maal of keessaa qabu? Carbon dioxide akka preservantiitti yookaan akka tursiistuutti pireejarii dabaluudhaanii maal keessatti bulbulu? Liquidii keessatti bulbulu jechuudha yookaan immoo liquidiidhaan wal fudhachiisu. Kanaaf carbonated beverage yookaan soda wateriin carbon dioxide tu liquidii keessa jira jechuudha. Kanarraa kaanee deebiin keenya inni sirriin baa ta'aa jechuudha. Soda wateriin carbon dioxide tu bishaan wajjin wal fudhachuudhaan solutionii kennaa jechuudha. Kanarraa kaanee soda wateriin fakkeenya gas liquid solutioniiti jennee bira darbuu dandeenya. Soda waterii keessatti wateriin keenya solventiidha. Solvent jechuun amma baay'eedhaan kan argamu wateriidha waan ta'eef solventii jennaani. Carbon dioxidein keenya immoo solutiidha jechuudha. Kanarraa kaanee solutiin gaazii yoo ta'e solventiin immoo liquidii yoo ta'e fakkeenyi kun gas liquid solution jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Gaaffii lammaffaan which of the following types of matter can exhibit Tyndall effect jedha. Wantoota armaan gadii kana keessaa Tyndall effect kan raawwachuu danda'u kamidha jedha. A. Aerosol jedha. B. Soda water jedha. C. Brass jedha jechuudha. Isaan kana keessaa Tyndall effect kan agarsiisuu danda'u isa kamidha jedha. Tyndall effect jechuun yeroo ifti kolloidoota keessa darbu beam of lightiin sun scatter taanaanii amala kanaatiin Tyndall effect jennaan jechuudha. Kanarraa kaanee Tyndall effect kan raawwachuu danda'u eenyunni kolloidoota jechuudha. Kolloidoota. Kanaaf fakkeenyota kana yoo ilaalle A irratti kan nu kenname kolloididha. Fakkeenya kolloidiiti. B'n solutionidha. Soda water jechuun amma ilaalleerra gas liquid solutionidha jenneerra. Gas liquid solutionidha jenneerra. Brass kan nuti jennu immoo brassiin inni kuni gosa solutionii ta'ee solid solutionidha jennee fakkeenya yeroo darbee keessatti ilaalleerra waan ta'eef kanneen keessaa aerosol kan jedhu kuni Tyndall effect agarsiisuu danda'a jechuudha. Gaaffii sadaffaan a solution that is formed when sodium chloride dissolves in a water has the property of blank. A. Sodium chloride. B. Water. C. Both sodium chloride and water. D. Neither sodium chloride nor water jedha. Amma maal ilaaluuf deemna? Property of solution ilaaluuf deemna jechuudha. Kana dura maal jennee ilaalleerra? Solutioniin adeemsa fiizikaalaatiin uumamaa jenneerra. Physical property keessatti amalli haaraan hin jiru jechuudha. Wantoonni jalqaba walitti makamanii fi makaan erga uumamee booda wantoonni jiran amala wal fakkaataa qabu jechuudha. Kanarraa kaanee sodium chloride bishaan keessatti bulbulli nuti argannu amala maalii qaba? Amala sodium chloride akkasumas immoo amala bishaanii qaba jechuudha. Sodium chloride fi bishaan kan jedhu kana ta'a jechuudha. Sababni isaa solutioniin
physical change'dhaan uumama. Physical change keessatti immoo amalli haaraan wanti haaraan hin jiru jechuudha. Kanarraa kaanee solution that is formed when sodium chloride dissolves in water has the property of both sodium chloride and water. Kanaaf bulbulli sodium chloride fi bishaan irraa uumamu amala sodium chloride fi amala bishaanii qaba jechuudha. Kanarraa kaanee deebiin sirriin caadha jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Gaaffii arfaffaa a simple way of determining whether a mixture is colloidal or not is through the use of blanket. Malli salphaan ittiin bulbulli tokko colloididha yookaan colloidii miti jennee adda baasuu dandeenyu kan armaan gadii kana keessaa kamidha jedha. A irratti particle size jedha. Particle size irra dhaabbanni kun colloididha, kun immoo suspensionidha, kun solutionidha illee adda baasuudhaaf nu rakkisaa jechuudha. Kanaaf een deebiin ta'u biyyoo laalle Tyndall effect. Tyndall effect raawwachuu kan danda'u colloidota qofadha jennee ilaalleerra. Kan biraan non uniform appearance'dha. Non uniform appearance yookaan immoo bulbula kan sana keessatti feezonni wal keessa socho'uudhaan feezii wal fakkaataa hin taane uumamuudhaan kun colloididha yookaan miti jennee adda baasuu hin dandeenyu. D irratti A and B jedha. Isa kanaanis A fi B kanaanis adda baasuu hin dandeenyu. Sababni isaa A irratti particle size jedha waan ta'eef particle size'dhaan kun colloididha yookaan miti jennee adda baasuun nutti ulfaata waan ta'eef deebiin keenya sirriin Tyndall effect ta'a jechuudha. Tyndall effect fayyadamne kun colloididha yookaan miti jennee adda baasuu dandeenya jechuudha. Therefore, Tyndall effect is a simple way of differentiating colloids from solution because only colloids exhibit Tyndall effect. Tyndall effect kan raawwachuu danda'u colloidota qofa waan ta'eef kanarraa kaanee Tyndall effectiin mala salphaa ittiin makaan tokko colloididha yookaan miti jennee ittiin adda baasnudha jechuudha. Gaaffii shanaffaa suspension is blank. A homogeneous mixture of solid and a solvent. B. A heterogeneous mixture of one phase dispersed in another phase. C. A heterogeneous mixture that exhibits Tyndall effect. D. A mixture that contains a smaller particle size than solution jedha. Kanaaf gaafficha akkas jedha. Suspension jechuun maal jechuudha jedha. Akka kana dura ilaalletti suspensioniin yeroo bulbula tokko keessatti wantoonni jajjaboon hin bulbulamne bulbula sana keessa faffaca'anii jiranidha. Kana jechuun wantoonni hin bulbulamne suni bulbula keenya keessa dispersed ta'anii jiru jechuudha. Kanaaf suspensioniin heterogeneous mixture ta'ee kan wantoonni jajjaboon hin bulbulamne bulbula sana keessa dispersed ta'anii jiran yookaan bulbulaa keessatti dispersed ta'anii jiran yookaan keessa faffaca'anii jiraniin suspension jennee ilaalleerra jechuudha. Kanarraa kaanee filannoo A yoo ilaalle homogeneous jedha waan ta'eef kun hin ta'uu jechuudha. Filannoo B yoo ilaalle heterogeneous mixture of one phase dispersed in another phase jedha. Kanaaf heterogeneous mixture'dha. Feeziin tokko feezii biraa keessatti dispersed ta'ee jira. Inni kun deebii ta'uu danda'a jechuudha. Caa kana immoo ilaalle heterogeneous mixture that exhibits Tyndall effect. Heterogeneous mixture ta'ee kan Tyndall effect raawwachuu danda'u colloidota inni irraa inni kunis hin ta'uu jechuudha. Daa immoo yoo ilaalle a mixture that contains smaller particle size than a solution jedha. Solutionii agaditti partikiloonni achi keessa jiranii xiqqoo yoo ta'an xixiqqaadha yoo ta'an jedha. Inni kunis hin ta'u. Kan suspensionii kan solutionii irra ni caala waan ta'eef jechuudha. Kanaaf deebiin keenya sirriin maal ta'a jechuudha baa ta'a jechuudha. Therefore, suspension is heterogeneous mixture in which the solid particles are spread throughout the liquid without dissolving in it. Suspensioniin gosa heterogeneous mixture ta'ee kan wantoonni jajjaboon bulbula keessa faca'uudhaan otoo keessatti hin bulbulamin bulbula keessa faca'uudhaan argamaniin suspension jennaan jechuudha. Deebiin keenya sirriin baa ta'a jechuudha. Gaaffii ja'affaan which property of colloids is applied in the cloud seeding mechanism to produce artificial rain jedha. Artificial rain yookaan immoo bokkaa namtolchee uumuudhaa fi amaloota colloidota armaan gadii keessaa kan hojiirra oolu kamii jedha. Amaloota colloidii keessaa kan bokkaa namtolchee ittiin uumuu dandeenyu kamidha jedha. Amaloota colloidota kana dura waliin ilaalleerra. A irratti association jedha, B irratti dispersion jedha, C coagulation jedha, D scattering jedha jechuudha. Association jechuun amala wantoonni wal fakkaataan yookaan polarity wal fakkaataa qaban gara tokkotti dhufanii warreen polaritiin isaanii gargar ta'e immoo walirraa baqatanii misilii uumanidha jechuudha. B dispersion jedha. Dispersion jechuun wantoonni wal keessa faca'anii yoo jiraatan
Feeziin tokko feezii biraa keessaa dispersed yoo ta'edha waan ta'eef dispersion jedha. Siin coagulation jedha. Coagulation kan nuti jennu immoo adeemsatti feeziin tokko feezii biraarraa suutadhee aggregate gochuudhaan irraa adda bahuutiin coagulation jennaan jechuudha. Scattering jedha. Scattering jechuun xiyyi ifaa yeroo kolloidoota keessa darbee balaqqeessa'uun scattering jedha jechuudha. Kanaaf amaloota kanneen keessaa kamtu makaanizimii rooba namtolchee uumuu keessatti amala kamtu hojiirra oolaa jedha jechuudha. Coagulation is the property of colloids that is applied in the cloud seeding mechanism to produce artificial rain. Artificial rain yookaan rooba namtolchee uumuudhaa fi amala coagulationii kanatu hojiirra oola jechuudha. Cloud seeding jechuun duumessa samii irratti uumuudha. Duumessa samii irratti uumuudhaa fi maal godhu xiyyaara fayyadamaniitu samii gubbaa irratti wantoota yookaan sabstaansiiwwan akka silver iodide yookaan immoo cabbii goggogaa fuudhanii qilleensa irratti gadhiisu jechuudha samii irratti. Silver iodide yookaan immoo dry icein samii keessatti gaafa dhaqanii xiyyaaraan irratti gadhiisanii isaan kun maal godhu dhaqanii qilleensa sana keessa faca'u jechuudha. Qilleensi immoo maqaa gaazota adda addaati jenneerra. Yeroo kana kolloidiitu uumamaa jechuudha. Colloidiitu uumama. Sababni isaa silver iodide fi dry icein kun jajjaboo of keessaa qabu. Yeroo kana wantoonni kun walitti dhufuudhaan wal keessa disperse ta'u jechuudha. Erga dispersioniin uumamee booda adeemsa keessa duumessi gara tokkotti dhufuudhaan cloudiin sun maalirraa adda ba'a jechuudha. Dispersed phase irraa gara tokkotti dhufee wal qabata jechuudha. Yeroo kana duumessi gara tokkotti sassaabamu. Duumessi gaafa gara tokkotti sassaabamu immoo adeemsa keessa ulfaachaa deemuudhaani water droplet yookaan cobaa bishaanii uumuudhaan adeemsa keessa immoo hamma dabalaa deemu coagulationiin hamma dabalaa deemu immoo bokkaan uumamaa jechuudha. Kanaaf amala kolloidoota keessaa coagulationiin bokkaa namtolchee uumuudhaaf amala barbaachisudha jechuudha. Kanarraa kaanee deebii sirriin coagulation jennee deebisuu dandeenya jechuudha. Gaaffii torbaffaan the cleaning action of soaps and detergents are related to which property of colloids? Amalli waa qulqulleessuu kan saamunaa fi deterjantoota amala kolloidoota keessaa kamiin wal qabataa jedha. Amala akkamiitiin wal qabataa jedha. Kana dura waliin ilaalaa turreerra. Association jechuun akkuma dura isinitti hime gaafa wantoonni polarity wal fakkaataa qaban walitti dhufanii heedii uuman akkasumas wantoonni polaritiin isaanii gargar ta'e immoo gara tokkotti dhufanii teelii uuman yookaan misiliin gaafa uumamu associationidha jenneerra jechuudha. Coagulationiin immoo kan inni uumamu yeroo dispersed phasein dispersion medium irraa suutadhee walitti dhufuudhaan aggregate godhuudhaan separate itti ta'u coagulation jenneerra. Dispersion jechuun immoo wal keessaa faca'uudha. Scattering jechuun immoo xiyyaa ifaa balaqqeessisuudha jenneerra. Kanaaf amaloota kana keessaa cleaning action of soap and detergentidhaan kan walitti qabatu association of colloids jennee kana dura laalleerraa jechuudha. Akkuma kana dura laallee saamunaa fi deterjantoonni amaloota waa qulqulleessuu kan isaan godhatanii fi poolii lama waan qabaniif jenneerra. Saamunaa gara xuraa'aatti gaafa daballu maal godhu xuraa'aa sana keessaa warri hydrophilic party ta'anii bishaan kanaan walitti dhufaniitu heedii uumuu jechuudha. Akkasumas warri hydrophobic ta'an gara hydrophobic partiitti deemuudhaan achitti wal qabatanii heedii uumuu jechuudha. Adeemsa kanaan misil jenneerra jechuudha. Kanaaf adeemsa kana keessatti gaafa feelii fi heediin adda ba'an yookaan hydrophobikii fi hydrophilikiin adda ba'anii uffata sanarraa yookaan immoo bishaan sana keessaa wal qabachuudhaan gadhiisee deema jennee kana dura laalleerra jechuudha. Kanarraa kaanee amaloota kolloidoota keessaa saamunaan akkasumas deterjantoonni wantoota kan isaan qulqulleessan associationiidhaanii jechuudha. So deebiin keenya sirriin associationii ta'a jechuudha. Gaaffii 8ffaa the continuous and dispersed phase in fog is dash and dash respectively. A. Gas solid. B. Liquid gas. C. Gas liquid. D. Liquid liquid. Kana dura kolloidoota gosa adda addaatti qoonnee waliin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Keessattuu dispersed phaseidhaa fi dispersion mediumii irratti hundoofne bakka 8tti qoonna jennee ilaalleerra. Kitaaba keessan irratti gabatee fuula 57 irraa taa'ee jiru keessatti sirriitti bal'inaan ibsameera jechuudha. Kanaafi kan adda baasuudhaa fi continuous phase akkasumas dispersed phase adda baasnee beekuu qabna jechuudha. Kanaaf gabatee fuula 57 irra jiru bira deemnee yoo ilaalle dispersion mediumii yookaan continuous phasein gaaziidha jechuudha foggiidhaaf.
akkasumas immoo dispersed phasein immoo liquiididha jechuudha. Kanaaf filannoo kenname keessaa caarra kan jiru kuni deebii sirrii ta'a jechuudha. Fogiidhaaf dispersion mediumiin gaazii, dispersed phasein immoo liquiididha jechuudha. So the continuous phase and dispersed phase in fog is gas and liquid. Gaazii fi liquiididha jechuudha. Kana yeroo kitaaba keessanii wal bira qabdanii dubbistan sirriitti adda baafachuu qabdu jechuudha. Continuous phase jechuun dispersion mediumidha jechuudha. Xiqqoo bakki isaa wal jala darbeera waan ta'eef akka isin hin dogoggorsineen isiniin jedha. Kan itti aanu gaaffii salgaffaadha. How many grams of sodium hydroxide is required to prepare 100 milliliter of 1 molar sodium hydroxide solution jedha. Gaaffiin kun immoo maal jedha? Sodium hydroxide giraama hammamtu barbaachisaa? Maal gochuudhaaf? Sodium hydroxide molaritiin isaa tokko ta'ee qabee millilitara 100 keessatti qopheessuudhaafi jedha. Kanaaf inni kun maal nu gaafate? Hanga nu gaafate jechuudha yookaan maasii nu gaafate jechuudha. Kana hojjechuudhaafi jalqaba irratti givinii keenya adda baafannee beekuu qabna jechuudha. Givin maaltu nuu kenname isa jedhu adda baasnee beekuun nurra jira jechuudha. Maaltu nuu kenname? Molaritiin nuu kennameera. Molaritiin nuu kennameera. Molaritiin meeqa nuu kenname? 1 molariidha. Kun walqixa ta'a 1 mol per litiriidha jechuudha. Kan biraan volumiin nuu kennameera. Volume of solutioniin meeqatu nuu kenname? 100 millilitiriidha. 100 millilitiriin gara litiraatti yoo deebi'u duwwaa tuqaa tokko litira ta'aa jechuudha. Kan inni nu gaafate yookaan requiredin keenya required mass of solutiin hammam ta'aa jedha. Mass of solutiin hammam ta'aa jedha. Solutionii yookaan furmaanni hima kana jalqaba irratti molaritii ni qabna akkasumas immoo volumii ni qabna jechuudha. Kanarraa kaanee gara maasii barbaadutti otoo hin darbin dura maal barbaadachuu qabna jechuudha? Number of molii barbaadachuu qabna jechuudha. Number of moliin walqixa ta'a molaritii times volumiidhaan barbaadachuu dandeenya jechuudha. Sababni isaa molaritis volumis ni qabna waan ta'eef. Molaritiin meeqa? Tokko mol per litiriidha. Mol per litiriidha. Baay'isuu volumii immoo meeqa qabna inni? Duwwaa tuqaa tokko litira qabnaa jechuudha. Litira yoo balleeffanne number of moliin keenya bakka kanatti meeqa ta'a jechuudha. Duwwaa tuqaa tokko molii argachuu dandeenya jechuudha. Erga number of molii keenya arganne hariiroo number of molii fi molar mass irraa kaanee maal argachuu dandeenya jechuudha? Mass of solutii keenya argachuu dandeenya jechuudha. Hariiroon nuti beeknu number of moliin walqixa ta'a given mass over molar massiidha jenneerra. Kanarraa maal argachuu dandeenya? Maasiin keenya walqixa ta'a number of mol times molar mass irraa argachuu dandeenya jechuudha. Number of moliin keenya meeqa qabna? Duwwaa tuqaa tokko molii baay'isuu molar massiin kan sodium hydroxide dha immoo kan sodiumii 23 dha. Ida'uu kan oksijiinii 16 dha. Ida'uu kan hydrojiinii 1 dha. Kun yoo walitti dhaamu meeqa ta'a jechuudha? 40 gram per molii ta'a jechuudha. Per molii ta'a. Moliidhaan yoo balleessine kana lamaan yoo waliin baay'isne meeqa ta'a jechuudha? 4 giraamii ta'a jechuudha. 4 giraamii ta'a. Kanarraa kaanee deebiin sirriin keenya A ta'a jechuudha. Sodium hydroxide molaritii tokko qopheessuudhaaf sodium hydroxide giraama 4 bishaan millilitara 100 keessatti bulbuluu danda'uu qabna jechuudha yookaan solventii 100 millilitara keessatti bulbuluu danda'uu qabna jechuudha. Gaaffii kurnaffaan a solution that contains 4.9 gram of sulfuric acid in 1 liter of solution has the same blank and blank. Assume the solution has the same density as water. Sulfuric acidiin giraamni 4.9 bishaan litira tokko keessatti yoo bulbulame bulbulli kuni bakka duwwaa fi bakka duwwaa wal fakkaataa qabaa jedha. Yoo maal ta'e? Yoo densitiin sulfuric acidii fi kan bishaanii keenya wal qixa ta'e maaliif maal wal fakkaataa qabaa jedha. Kanaaf gaaffii kana hojjechuudhaaf tokkoon isaaniitu irra deemnee ilaallachuudha. A irratti molarity and molalitydha. B irratti molarity and normalitydha. C irratti normality and molalitydha. D irratti none of the above jedha. Kana hojjechuudhaaf jalqaba irratti givinii keenya adda baafachuu qabna jechuudha. Givinii keenya adda baafachuu qabna.
Kan nu kenname mass of sulfuric acid nu kennameera. Mass of sulfuric acid meeqatu nu kenname? 4.9 giraamatu nu kenname. Kan biraa maaltu nu kenname? Volume of solution nu kennameera. Volume of solution meeqatu nu kenname? 1 liter jedha. 1 liter litera tokkotu nu kenname jechuudha. Amma mass of solute qabna waan ta'eef number of mole argachuu dandeenya jechuudha. Number of mole given mass over molar mass dha. Given mass meeqa nu kenname? 4.9 giraamatu nu kenname. Molar mass kan sulfuric acid dha 98 gram per mole dha. Kana dura waliin laalleerra waan ta'eef jechuudha. Giraamni giraama yoo badde kana lamaan yoo waliif hirre meeqa ta'a? duwwaa 5 moolii ta'a jechuudha. Amma moolii sulfuric acid arganneerra. Moolii sulfuric acid erga arganneeti amma molarity sulfuric acid argachuu ni dandeenya jechuudha. Molarity sulfuric acid H2SO4 dha wal qixa ta'a moolii duwwaa 5 moolii irra solution keenya litira tokkodha waan ta'eef 1 litiriiti jechuudha. Kana lamaan yoo waliif hirre meeqa ta'a jechuudha? duwwaa 5 moolarii ta'a jechuudha. Yookaan mol per litirii ta'a jechuudha. Amma molarity arganneerra. Ittaansee bulbula kana keessatti maal nu kenneera? Density of solution wal qixa ta'a density of waterii dha jedheera. Water jedheera. Inni kun maal faana wal qixa jechuudha? 1 gram per millilitrii wajjin wal qixa jechuudha. Kana jechuun gama biraatiin 1 kilogram per litiriidhaan wal qixa jechuudha. Amma gaa as keessaa maal qabna? Mass of solute ni qabna. Mass of solute ni qabna. Mass of solute keenya meeqadha? 1 kilograamiidha jechuudha. 1 kilograamiidha. Achirraa kaanee molality yoo barbaanne molalitiin wal qixa ta'a mole of solute. Solutiin keenya eenyuun sulfuric acid dha. Mole of solute meeqa finne? duwwaa 5 moolii irraa mass of solvent. Mass of solventiin keenya immoo 1 kilograamiidha jechuudha. Kana lamaan yoo waliif hirre meeqa argachuu dandeenya? duwwaa 5 moolaalii argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf molaritiin duwwaa 5 molaalitiinis duwwaa 5 dha jechuudha. Kanaaf bulbula kanaaf eenyutu wal qixaa? Molaritiidhaa fi moolaalitii wal qixaa jechuudha. Warra kaan isin hojjedhaati mirkaneessaa isaan kun wal qixa miti jechuudha. Kanaaf deebiin keenya sirriin A ta'a jechuudha. Gaaffii 11ffaa. When the molarity of sulfuric acid solution is doubled, its normality is blank. A halved, B doubled, C quadrupled, D remain the same jedha. Yoo molaritiin sulfuric acid dabalee normalitiin isaa maal ta'a jedha? A irratti walakkaa ta'a jedha. B irratti dabilii ta'a yookaan immoo dachaa lamaan baay'ataadha. C irratti quadrupled jechuun dachaa 4 dabaladha. D irratti immoo remain the same jedha. Kanaaf molaritiin sulfuric acid yoo dabalee dachaadha yoo dabalee normalitiin isaa maal ta'a kan jedhudha jechuudha. Kana jechuudhaaf jalqabaa sulfuric acidiin dissociate yoo ta'u garamitti diigama? Gara ayyoonii hydrogenii lamaa fi ida'uu gara ayyoonii salfeetiitti diigamaa jechuudha. As keessatti zeddiin keenya yookaan number of equivalentiin keenya zeddiin keenya wal qixa lamaa jechuudha. Kanaaf normalitiin formulaan nuti kana dura irraa beeknu normalitiin molaritii baay'isuu zeddiitii jenneerra. Kanarraa kaanee normalitiin keenya molaritii baay'isuu lamaa ta'a jechuudha. Kanaaf 2 molarity ta'a jennee ilaaluu dandeenya. Amma gaa molaritiin kun doubled yoo ta'e jechuun normalitiin maal ta'aadha jechuudha. Kana jechuun normalitiin wal qixa ta'a 2 baay'isuu 2 molarity ta'a jechuu dandeenya jechuudha. Kanarraa kaanee molarity yoo doubled ta'e normalitiin keenya wal qixa ta'a 4 molarityidha jechuudha. Kanaaf molaritiin double yoo ta'e normalitiin keenya quadruple ta'a jechuudha. Kanarraa kaanee deebiin keenya C ta'a jechuudha. Gaaffii 12ffaa. Mole fraction and the percentage differ by a factor of blank. A 1, B 10, C 100, D 0.1 jedha.
Mole fraction fi percentage difference hammam qabu yookaan factoriin isaanii difference isaa meeqadha kan jedhudha jechuudha. Kana beekuudhaaf jalqaba irratti maal gochuu qabna jechuudha. Formula mole fraction keenyaa barreeffachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf mole fraction of solute plus mole fraction of solvent which is equals to 1 jenneerra jechuudha. Mole fraction in solute fi mole fraction in solvent tokko ta'a jenneerra. Akkasumas immoo kana dura maal jenneerra percentage of solute plus percentage of solvent is equal with 100 jenneerra jechuudha kana dura. Kanaaf mole fraction in solute fi solvent walitti dha'amanii tokkodha. Percentagein kan solutiidhaa fi kan solventii walitti dha'aman immoo 100dha. Kanaaf tokkoo fi 100 gidduu differensiin jiru meeqa ta'a jechuudha? 100 jechuudha. Kanaaf differensiin isaanii 100 ta'a jechuudha. Gaaffii 13ffaan which of the following substances are not readily miscible within each other jedha. Kana dura waa'ee bulbulamummaa waliin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Bulbulamummaa yeroo ilaallu wantoonni polarity wal fakkaataa qaban wal bulbuluu jenneerra. Kana jechuun poolaarii keessatti nan poolaarii keessatti. Wantoonni poolaritiin isaanii wal fakkaataa ta'anii wal keessatti bulbulaman immoo miscible jedhamu jennee ilaalleerra. Wantoonni poolaritiin isaanii gargar ta'ee fi wal keessatti hin bulbulamne immoo immiscible jedhamu jennee kana dura ilaalleerraa jechuudha. Kanaaf kan armaan gaditti nuu kennaman kana keessaa not readily miscible yookaan immiscible kan ta'e kamidha jedha. Irratti maal nuu kenne benziiniidhaa fi kaarboon tetraakilooraayidii nuu kenne. Benziinii yoo ilaalle nan poolaariidha. Kaarboon tetraakilooraayidii yoo ilaalle nan poolaariidha. Kanaaf nan poolaariin wal keessatti bulbulamuu danda'u waan ta'eef miscibiliidha jechuudha. Akkasumas biirratti immoo water and carbon tetraakilooraayididha. Wateriin poolaariidha. Carbon tetraakiloorayidiin nan poolaariidha. Poolaarii fi nan poolaariin immoo wal keessatti bulbulamuu hin danda'an. Not miscibiliidha yookaan immiscibiliidha jechuudha. Caarratti yoo ilaalle immoo itaanooliidhaa fi waterii nuu kenne. Itaanooliin poolaariidha. Wateriin poolaariidha. Kanaaf poolaarii wal keessatti bulbulamuu danda'u jechuudha. Daarratti immoo mitaanoolii fi bishaan nuu kenne. Mitaanooliin poolaariidha. Bishaan poolaariidha. Poolaariin wal keessatti bulbulamuu danda'u jechuudha. Kanaaf deebiin keenya sirriin B kana ta'aa jechuudha. Bishaanii fi kaarboon tetraakiloorayidiin wal keessatti hin bulbulaman yookaan immiscibiliidha jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Gaaffii 14ffaan rate of dissolution is largely dependent upon A. the interparticle force, B. surface area of solid solute, C. the temperature of system, D. pressure of the system jedha. Kana dura bal'inaa waliin ilaalleerra. Rate of dissolution irra jireessatti interparticle forceidhaan murtaa'a jennee ilaalleerra. Kana jechuun interparticle forcein jabaadha yoo ta'e rate of dissolution xiqqaa ta'a. Interparticle forcein laafaadha yoo ta'e immoo rate of dissolution guddaa ta'a jennee ilaalleerra jechuudha. Kanarraa kaanee deebiin keenya inni sirriin Eedha jechuudha. Interparticle force irratti hundaa'a jennee ilaaluu dandeenya. Gaaffii 15ffaa which of the following statement is not corrected? Kan sirriin taane kamii jedha. A. Pressure has little effect on solubility of liquids and solids. Pressuriin dhiibbaa xiqqaa qabaa jedha. Maal irratti? Bulbulamummaa wantoota jajjaboo fi dhangala'oo irratti jedha. Inni kun sirriidha jechuudha. Sababni isaa kana dura akka waliin ilaalletti pressuriin dhiibbaan isaa hamma baay'ee xiqqaadha. Sababni isaa liquidii fi solidiin incompressible jenneerra. Liquidii tamma ta'e wayii compressible ta'a malee solidiin incompressibiliidha. Kanaaf pressuriin dhiibbaan isaa xiqqaadha jechuudha. Himni kun hima sirriidha. B. Solubility of most solid increase with increasing temperature. Wantoota jajjaboodhaaf temperature yoo daballee solubilitiin isaanii increase ta'a jennee kana dura ilaalleerra. Kanaaf B'nis sirriidha jechuudha. C. The solubility of gas in water increase with increasing temperature. Siin immoo maal jedha? Bulbulamummaan gaazotaa yoo tempereecharii dabalee ni dabalaa jedha. Inni kun hima sirrii miti.
Sababni isaa temperature yoo dabalee gaazonni fara paartii ta'u jenneerra. Walirraa faffagaatu jechuudha. Yeroo kana interparticlein gidduu isaanii jirus hin jiru jechuudha. Gaazota gidduu interparticle forcein hin jiru waan ta'eef himni sirrii hin taane C kana ta'a jechuudha. C kana ta'a jechuudha. Therefore, the solubility of gas in liquid decreases with increasing temperature. Temperature yoo dabale solubility gaazota dhangala'oo keessatti decrease godha jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Gaaffii 16ffaa. The quantitative relationship between gas solubility and pressure is given by hariiroon bulbulamummaa gaazotaa fi dhiibbaa yookaan pireejarii eenyuun ibsamee jedha yookaan eenyuun kennamee jedha. Kana jechuun kana dura maal laalleerra seeraa Henry's law kan jedhu waliin laalleerra. Akka Henry's law'tti concentration yookaan solubility fi partial pressuriin hariiroo gaarii qabu jenneerra. Kan eenyuuf kan gaazotaatiif. Kanaaf bulbulamummaan gaazotaa Henry's law constant times partial pressure jenneerra. Akkasumas immoo partial pressuriin walqixa ta'a concentration yookaan solubility gaazotaa hiruu Henry's law constant jenneerra. Therefore, Henry's law states that the solubility of gas increases as the partial pressure of gas increases. Akka seera Henry'tti solubilitiin gaazotaa kan inni dabalu yoo maal ta'edha partial pressuriin yoo dabaledha jechuudha. Partial pressure yoo dabale solubilitiin ni dabala jechuudha. Kanaaf hariiroo partial pressure fi solubility kan ibse Henry'dha jechuudha. Gaaffii 17ffaa. A solution that has capacity to dissolve more solute is called blank solution. A. Dilute. B. Unsaturated. C. Supersaturated. D. Concentrated jedha. Bulbulaan capacity yookaan ability bulbulamaa dabalataa bulbuluu danda'uu qabu maal jedhama jedha. Kana dura waliin laalleerra. Maal waliin laalle? Unsaturated, supersaturated, saturated solution kan jedhu waliin laalleerra jechuudha. Kanaaf saturated, unsaturated fi supersaturated adda baasuudhaaf kan nu barbaachisu ability of solventidha jechuudha. Solventiin bulbulamaa dabalataa bulbuluu danda'a taanaan unsaturatedidha jenneerra. Akkasumas solventiin hamma bulbuluu danda'u bulbulee jira yoo ta'e saturated jenneerra. Kan biraan immoo solventiin hamma bulbuluu olitti bulbulee jira yoo ta'e supersaturated solutionidha jenneerra. Dilution fi concentrationiin immoo maal irratti hundaa'a? Amount of solute irratti hundaa'a. Hammi solutii bulbula tokko keessa baay'eedha yoo ta'e concentrated jennaan. Hammi solutii bulbula tokko keessa xiqqaa yoo ta'e immoo diluted jennaan jechuudha. Kanaaf garaagarummaan isaanii diluted fi concentrated adda baasuudhaaf amount of solute irratti hundoofna. Unsaturated, saturated fi supersaturated adda baasuudhaaf ability of solvent irratti hundoofna. Solventiin keenya bulbulamaa dabalataa bulbuluu danda'a taanaani unsaturated solution jennaan jechuudha. Bulbula miti guuttataadha jechuudha. Kanarraa kaanii deebiin keenya B ta'a jechuudha. Unsaturated solution is a solution that has not reached its maximum solubility and has capacity to dissolve more solute. Solutii dabalataa kan bulbuluu danda'u unsaturated solutionidha jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Gaaffii 18ffaa. A concentrated solution is amma maal isiniin jedheera? Concentration fi dilution maal irratti hundoofna isiniin jedheera? Amount of solute irratti hundoofna isiniin jedheera. Kanaaf concentrated solution kan nuti jennu solutii hedduu of keessaa qaba. Diluted solution kan nuti jennu immoo solutii hamma xiqqoo of keessaa qaba. Kanarraa kaanii concentrated solution kan jennuuni A. Same as supersaturated solution. B. Contain less solute than solvent. C. Contains relatively large amount of solute. D. A saturated solution jedha. Bulbula cunqaadha kan jennuuni contains relatively large amount of solute dha. Solutii hedduu kan of keessaa qabu yookaan bulbulamaa hedduu kan of keessaa qabu maal jennaani? Concentrated solution jennaan jechuudha.
Kanaaf ammauntii solutii irratti hundoofna waan ta'eef solutii baay'ee kan of keessaa qabu concentrated yoo ta'u solutii xiqqaa kan of keessaa qabu immoo dilutiidha jechuudha. Deebiin keenya sirriin caa ta'a jechuudha. Therefore, a concentrated solution is a solution that has high amount of solute. Ammauntii solutii kan baay'ee of keessaa qabudha jechuudha. Gaaffii 19ffaa. Which of the following solution is the most diluted? Bulbuloota armaan gadii kana keessaa kan callabaa ta'e kamidha jedha. A 0.1 molar sodium chloride, B 0.01 molar sodium chloride, C 0.001 molar sodium chloride, D 10 millimolar of sodium chloride jedha. Kanneen keessaa kan baay'ee callabaa ta'e kaminni jedha yookaan diluted kan ta'e kaminni jedha. Amma kana lamaan fudhannee olaallee isaan kana lamaan keessaa diluted isa kanadha. Akkasumas kanas itti daballee olaallee kun diluted jechuudha. Daan kun immoo 10 millimolar jechuun 10 baay'isuu 10 paaworii negatiiva 3 jechuudha. Kana lamaan yoo waliin baay'isne meeqa ta'a? 0.0 tokko moolaarii ta'a jechuudha. Kanaaf bulbuloota kana wal bira qabnee olaallee most diluted jechuun kan moolaritiin isaa xiqqaa ta'e jechuudha. Moolaritii xiqqaan dilutionii agarsiisa. Kanaaf bulbuloota kana keessaa moolaritiin xiqqaan kamidha? C kanaa jechuudha. 0.001 molar sodium chloride kan jedhu kanatu deebii sirriidha jechuudha yookaan immoo dilutedidha yookaan most diluted solutionidha jechuudha. Therefore 0.001 molar sodium chloride is the most diluted among the above jedha jechuudha. Gaaffii 20ffaa. Which of the following is saturated sodium chloride solution at 20 degrees centigrade? Solubility of sodium chloride is 36 gram per 100 milliliter jedha. Sodium chloride 20 degree centigrade irratti ammamtu bulbulama irra giraama 36 millilitera 100 keessatti bulbulama jennee kana dura laalleerra. Saturation point dha jechuudha kun sodium chloride dhaaf saturation point dha jechuudha. Kana walitti bulbuluudhaaf temperature dabaluu qabna. Temperature yoo kanarra gadi bu'e immoo hammi bulbulamuu isaa sun kana caala xiqqaataa jechuudha. Isa kana wajjin kamtu wal qixaa jedha jechuudha. Isa kana furuudhaaf jalqaba maal qabna bakka kanarraa mass of solute qabna. Mass of solute waan qabnuuf mass of solute keenya 36 giraama waan ta'eef maasii kanarraa maal argachuu dandeenya? Mole of solute argachuu dandeenya jechuudha. Mole of solute keenya wal qixa ta'a. Given maasii giraama meeqatu nuu kenname? 36 millilitera 100 keessa jira waan jedhuuf mass of solute keenya 36 giraama jechuudha. Irra molar maasii kan sodium chloride. Sodiumiin 23 ida'u chloriniin 35.5 kun lamaa yoo walitti da'ame 58.5 giraam per moolii ta'a jechuudha. Giraamni giraamaa yoo badde kun moolii meeqa ta'a? Moolii duwwaa tuqaa 6.5 moolii ta'a jechuudha. Amma moolii arganneerra. Moolii arganneerra ammoo maal argachuu dandeenya? Molarity argachuu dandeenya. Molaritiin wal qixa ta'a mole of solute over volume of solution in liter jedha. Kanaafi mole of solute meeqa qabna? Duwwaa tuqaa 6.5 moolii qabna jenneerra. Hiruu 100 millilitera waan ta'eef ishiin kun gara literaatti yoo deebitu duwwaa tuqaa 1 litera taati jechuudha. Kun yoo walii firamu meeqa ta'a? 6.15 moolaarii ta'a jechuudha. Kanarraa kaanee saturation point sodium chloride irratti moolaaritiin isaa meeqa ta'a jechuudha? 6.15 moolaarii ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin keenya sirriin B kana ta'a jechuudha. Gaaffii 21ffaa. The ratio of number of mole of solute divided by the total number of moles gives ratioon mole of solute fi total molii maal kennaa jedha. Kana jechuun ratioon mole of solute fi total molii maal kennaa jedha. Maal kennaa jedha. Irratti mole fraction of solute yoo laalle mole fraction of solute x of solute jennaa jenneerra.
x of solutiin wal qixa ta'a. Kana dura akka waliin ilaalaa turretti x of solutiin mole of solute over total mole of solution jennee ilaalleerra. Molarity yoo ilaalle immoo molaritiin m-dhaan bakka bu'anneerra. Mole of solute over volume of solution dha jenneerra. Molality yoo ilaalle immoo molalitiin small m-dhaan bakka buuti jenneerra. Kanaaf molalitiin wal qixa ta'a number of mole of solute over kilogram of solvent dha jenneerra. Akkasumas immoo normalitiin n guddaadhaan bakka bu'a jenneerra. Number of equivalent over volume of solution dha jenneerra jechuudha. Kanaaf ratioon mole of solute dhaa fi total mole of solution wal qixa ta'a kamiin wal fakkaataadha jechuudha. Mole fraction of solute dhaan wal fakkaataadha jechuudha. Ratioon kana mole fraction of solute dhaan wal fakkaataadha jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Gaaffii 22ffaa phosphoric acid react with calcium hydroxide to form calcium hydrogen phosphate and water. The equivalent weight of phosphoric acid in this reaction will be A 98 gram per equivalent, B 49 gram per equivalent, C 32.6 gram per equivalent, D 14 gram per equivalent jedha jechuudha. Kana hojjechuudhaaf mee jalqaba chemical equation keenyaa barreeffannu. Phosphoric acidiin eenyu wajjin wal nyaate jedha? Calcium hydroxide wajjin wal nyaate jedha. Calcium hydroxide wajjin wal nyaate maal kenne jedha? Calcium biphosphate yookaan calcium hydrogen phosphate akkasumas immoo bishaan kenne jedha. Kanaaf equivalent weightiin phosphoric acid dha meeqa jedha jechuudha. Kan argachuudhaaf jalqaba phosphoric acidiin kun eenyu wajjin wal nyaate? Calcium hydroxide wajjin wal nyaate. Gaaf kana maal kenne? Hydrogenii kana dabarsee kenne jechuudha. Asitti hydrogenii yookaan Z meeqa qaba? 3 qaba. Asitti immoo dhufee meeqa kenne? 1 kenne. Kanarraa kaanee hydrogenii meeqa gallakkise jechuudha? Hydrogenii 2 gallakkise jechuudha. Kanaaf Z keenya wal qixa ta'a 2 ta'a jechuudha. Erga Z keenya arganne kan inni nu gaafate equivalent weightii nu gaafate. Equivalent weightiin wal qixa ta'a maal jenneerra kana dura? Molar maasii irra ZT jenneerra. Molar maasiin kan phosphoric acid dha. Yoo walitti daane meeqa ta'a? 98 gram per mole ta'a. Hiruu Z immoo meeqa qabna? Z keenya 2 jenneerra jechuudha. Kanaaf 98 lamaaf yoo hirame meeqa ta'a? 49 gram per equivalent ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin keenya ni sirriin baa ta'a jechuudha. Gaaffii 23ffaa which of the following is the balanced net ionic equation for the reaction between sulfuric acid and sodium hydroxide aqueous jedha. Kanneen armaan gadii keessaa net ionic equationiin kan wal nyaatinsa sulfuric acid dhaa fi sodium hydroxide isa kam ta'a jedha jechuudha. Kan hojjechuudhaaf jalqaba maal barreeffachuu qabna? Molecular equation barreeffachuu qabna. Molecular equation keenya balanced equation ta'uu waan qabuuf 2 mole of sodium hydroxide react with sulfuric acid H2SO4 to produce or to give sodium sulfate plus 2 mole of water. 2 mole of water uumamaa jechuudha. Wateriin liquid dha jechuudha. Erga molecular equation keenya barreeffanne amma taansee maal barreeffanna? Ionic equation barreeffachuu qabna jechuudha. Ionic equation keenya immoo gaafa barreeffannu 2 sodium ion aqueous plus 2 hydroxide ion aqueous plus sulfuric acid immoo gaafa diigamu 2 mole of hydrogen ion aqueous plus sulfate ion gives gamanatti immoo sodium sulfate kun gaafa diigamu
2 mole of sodium ion aqueous plus sulfate ion aqueous plus gamana irratti kan biraa maaltu jira bishaantu jira jechuudha. Bishaan achi hin diigamu waan ta'eef akkuma jirutti taa'aa jechuudha. O liquidiidha inni kun jechuudha. Erga kana barreeffannee ispeektaataroota waliin balleeffachuu dandeenya jechuudha. Ispeektaataroonni ayyoonota gama lachuu jiranidha jenneerra. Amma soodiyeemii gamana olaallee asii gamanas ni jirti waan ta'eef wal balleeffachuu dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo salfeet ayyenii kana olaallee gamanas ni jirti waan ta'eef waliin balleeffachuu dandeenya jechuudha. Dhumarratti maal barreeffachuu qabna? Net ionic equation barreeffachuu qabna jechuudha. Net ionic equation keenya gamanatti maaltu nu waafi? 2 mole of hydroxide ion aqueous plus kan biraa maaltu nu waafi? 2 mole of hydrogen ion aqueous walqixa ta'a. Gama productitti immoo maaltu nu waafi? Bishaan kanatu nu waafi jechuudha. 2 mole of water liquid isaati jechuudha. Liquid isaati. Kanaaf net ionic equation keenya isa kana ta'a jechuudha. Inni kun immoo maalirra jira? B irra jira. Kanaaf net ionic equation kan wal nyaatinsa sulfuric acid dha fi sodium hydroxide dha. Isa kana ta'a jechuudha. Gaaffii 20 When a given volume of concentrated solution is diluted 100-fold, which one of the following is true jedha. Yoo qabeen bulbula cunqaa tokko dachaa 100 dilute ta'e yookaan callabbeeffame kanneen armaan gadii keessaa kamtu dhugaadha jedha. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu dhugaadha jedha. Yeroo bulbula callabbeessinu concentrationiin gadi bu'a jenneerra. Concentrationiin gadi bu'a jechuun molaritiin bulbula sanaa gadi bu'a jechuudha. Kanarraa kaanee kamtu dhugaadha jedha jechuudha. A. The dilute solution has more number of mole of solute per unit volume than that of concentrated solution. Kana jechuun bulbulli kun erga callabbeeffame booda hamma moolii qabee keessa jiru yookaan concentrationii kan jalqabaa ni caalaa jedha. Kun immoo ta'uu hin danda'u jechuudha. As keessatti maaltu hin daballe mole of solutiin hin daballe waan ta'eef concentrationiin haaraa yookaan concentrationiin after dilution jiru concentrationii jalqabaa hin caalu jechuudha. Kanaaf N deebii ta'uu hin danda'u. B irratti immoo the number of mole of solute per unit volume of dilute solution is equal to that of the concentrated solution jedha. Ammas number of mole per unit volume kan jechuun concentrationii ilaallataa jechuudha. Kanaaf concentrationiin erga dilutionii gaggeeffame after dilutionii fi before dilutionii wal qixaa jedha jechuudha. Kun immoo ta'uu hin danda'u. Bulbulli jalqabaa otoo hin callabbeeffamin concentratedidha. Erga qabeen itti dabalame yookaan immoo solventiin erga itti dabalame booda concentrationiin isaa immoo baay'ee gadi bu'aa jechuudha. Kanaaf cunqinni jalqabaa fi cunqinni lammaffaan wal qixa ta'uu hin danda'u jechuudha. Caa kana olaalle immoo the number of mole of solute in a given volume of solution is the same before and after dilution. Hammi moolii dilutionii duraa fi dilutionii booda wal qixadha jedha. Kanaaf inni kun deebii sirriidha jechuudha. Kanarraa kaanee number of mole of solute did not change during dilution jennee xumuruu dandeenya jechuudha. Mooliin dilutionii keessatti hin jijjiiramu jechuudha. Kana jechuun mooliin jalqabaa fi mooliin lammaffaa wal qixaa jechuudha. Kanaaf deebiin keenya sirriin maal ta'a jechuudha? Caa kana ta'a jechuudha. Deebiin keenya sirriin caa ta'a jennee ilaaluu dandeenya. Paartii lammaffaan short answer questionidha. Short answer questioniin gaaffiiwwan 17 qaba. Isaan kana immoo itti fufnee waliin ilaallaa jechuudha. Gaaffii 25ffaa give one example of each jedha. Kanneen armaan gadiitiif fakkeenya tokko kennedha. Yoo xiqqaate fakkeenya tokko kennuu danda'uu qabna jechuudha. Eenyuuf gaseous solutioniidhaaf akkasumas liquid solutioniidhaaf solid solutioniidhaaf fakkeenya tokko kennii jechuudha. Bulbula gaazawaa kan nuti jennu yoo solventiinis solutiinis gaazii ta'edha jechuudha. Kanaaf gas solution kan nuti jennu atmosferiidha jennee ilaalleerra. Atmosferiin roqoolee adda addaa of keessaa qaba. Isaan keessaa roqoo guddaan naatiroojiinidha. Naatiroojiiniin solventii yoo ta'u warri kaan immoo solutii ta'u.
akkasumas naachuraal gaazii yoo ilaalle gaazota adda addaa kanneen akka miteenii, iteenii fi wantoota kana fakkaatan hedduu of keessaa qaba waan ta'eef gaaz solutionii ta'uu danda'a jechuudha. Lammaffaan liquid solutionidha. Liquid solution kan nuti jennu yoo solidiin, liquidiin akkasumas gaaziin maal keessatti dissolve ta'edha? Liquidii keessatti dissolve ta'edha jechuudha. Kanaaf solidiin keenya solidii ta'uu danda'a, liquidii ta'uu danda'a, gaazis ta'uu danda'a jechuudha. Garuu solventiin keenya liquididha jechuudha. Isaan kanaaf fakkeenyi carbonated beverage yookaan dhugaatii kaarboneetawaa kan nuti jenne yookaan immoo soodaa watar kan nuti jalqaba jennee ilaalle jechuudha. Soodaa watariin kaarboon daayoksaayidiitu bishaan keessatti bulbulama jenneera. Gaaziitu liquidii keessatti bulbulame jechuudha. Kan biraan alcoholic beverage dhugaatiiwwan lallaafaa adda addaa liquidiitu liquidii keessatti bulbulame jechuudha. Inni kan biraan sea water jechuun bishaan galaanaa wantoota jajjabaa adda addaatu maal keessa jira? Bishaan keessa jira jechuudha. Inni kun solid in liquid ta'a jechuudha. Isaan kun fakkeenya liquid solution jechuudha. Inni sadaffaan solid solutionidha. Solid solutionii keessatti solutiidhaaf restrictioniin hin jiru. Kana jechuun maal jechuudha? Solutiin solidii, gaazii yookaan immoo liquidii ta'uu danda'a jechuudha. Solventiin keenya garuu eenyu qofa ta'a? Solidii ta'a jechuudha. Isaan kanaaf alloy yookaan immoo laaqawwan adda addaa kanneen akka biraasii fa'aa, siraamikii yoo ilaalle, poolimaroota adda addaa yoo ilaalle, haadrojiin palladiyeemii yoo ilaalle, isaan kun fakkeenya maaliiti jechuudha? Solid solutioniiti jechuudha. Gaaffii 26ffaa. What are the two factors needed to explain the difference in solubility of ionic solid in water? Bulbulamummaa kompaawundoota ayyoonawaa bishaan keessatti faaktoroonni murteessuu danda'an lamaan eenyu fa'aadha jedha. Faaktoroonni murteessuu danda'an lamaan eenyu fa'aadha jedha. Isa kana bal'inaan paartiiwwan darban keessatti ilaalleerra. Keessattuu solubility of ionic solid kan jedhu keessatti bal'inaan ilaalleerra jechuudha. Faaktarii inni tokkoffaan maal jennee ilaalleera? Laatis inerjiidha jennee ilaalleerra. Laatis inerjiin faaktarii tokkoffaadha jechuudha. Laatis inerjii jechuun inerjiin hidittuu break ionic solid. Ionic solidii cabsuudhaaf anniisaan barbaachisu laatis inerjiidha jenneerra. Laatis inerjiin maalirratti dipendi ta'a jenneerra? Chaarjii ayyoonotaa akkasumas immoo fageenya raadiyeesii irraa qaban yookaan chaarjoonni poozitiivaaf negatiivni fageenya isaan walirraa qaban irratti hundaa'a jennee ilaalleerra. Laatis inerjiin against solution process dhallee jennee ilaalleerra jechuudha. Laatis inerjiin solutionii ni morma jechuudha. Kana jechuun laatis inerjiin guddaa taanaan solubilitiin keenya xiqqaa ta'a jechuudha. Laatis inerjiin xiqqaa taanaan solubilitiin immoo guddaa ta'a jechuudha. Faaktarii lammaffaan immoo maal jennee ilaalleerra? Hydration energiidha. Hydration energy jechuun energy released when solute solvated by water molecule. Yeroo solutiin molekuulota bishaaniitiin marfamu anniisaan gadi lakkifamtu hydration energiidha jenneerra jechuudha. Hydration energiin dissolutionii favor godha jenneerra. Kan eenyuun kan kompaawundoota ayyoonaa. Kana jechuun hydration energiin guddaa taanaan solubiliitiinis ni guddataa jechuudha. Isaan kun faaktaroota lamaan jechuudha. Laatis inerjii fi hydration energy jennee kan ilaallu kun faaktaroota gurguddaa lamaanidha jechuudha. Gaaffii 27ffaa. Explain in terms of intermolecular attraction why octane is immiscible in water. Sababa octanein bishaan keessatti hin bulbulamneef yookaan immoo bishaaniin waliin fudhannee fi in terms of intermolecular attractioniidhaan ibsii jedha. Kana jechuun octanein hydrocarbonotadha. Hydrocarbononni immoo humna laafaadhaan walitti hidhamanii jiru. Non polariidha. Dispersion forceidha baay'een isaanii humni isaanii walitti hidhee jiru. Bishaan yoo ilaalle immoo polaraadha. Yookaan hydrogen bond of keessaa qaba. Kanaaf wantoonni waliin fakkaanne waliin bulbulan waan ta'eef octanein bishaan keessatti hin bulbulamu jechuudha. Kanarraa kaanee octanein non polariidha. Dispersion forceidhaan walitti hidhameera. Bishaan immoo polariidha. Hydrogen bondiidhaan walitti hidhameera. Isaan kun yoo walitti dabalaman maaluun immiscibility ta'u jechuudha yookaan wal keessatti bulbulamuu hin danda'an jechuudha. Sababni isaa intermolecular forcein isaanii garaagarummaa qaba. Inni tokko polariidha, inni tokko non polariidha jechuudha. Kanarraa kaanee octanee fi bishaan immiscibilityidha jechuudha. Gaaffii 28ffaa. Give the types of colloids: aerosol, foam, emulsion, sol or gel that each of the following represents. Kanneen armaan gadiitiif aerosolii
foomii, emulsionii, soolii yookaan jeelii jedhiitii kenni jedha. Isaan kun fakkeenyota kolloidootaati. Kolloidoota kana adda baasuu irratti kana dura maal jennee ilaalle irraa dispersed phase fi dispersion medium irratti hundoofne kolloidoota bakka gurguddaa 8tti qoonnee ilaallaa jenneerra. Kanaaf wantoota armaan gadii kana ariisoolii, foomii, emulsionii, soolii yookaan jeelii jedhii ramadii jedha. Isaan kun kolloidoota jechuudha. Isa kana ilaaluudhaaf jalqaba irratti reen kilaawudii yoo ilaalle, reen kilaawudiin maal of keessaa qabaa? Hurka bishaaniitu maal keessa jira jechuudha? Qilleensa keessa jira jechuudha. Kana jechuun dispersed phasein liquiidii keenya jechuudha. Akkasumas immoo dispersion mediumiin immoo gaaziidha jechuudha. Kanarraa kaanee kolloidoonni gosa kanaa immoo aerosool jedhamaniitu beekamu jechuudha. Inni kan biraan milk of magnesia yoo ilaalle, biirratti milk of magnesia kana yoo ilaalle, milk of magnesia keessatti dispersed phasein solidiidha, magnesiumidha jechuudha. Magnesiumitu maal keessatti bulbulama? Dispersion medium immoo bishaan keessatti bulbulama jechuudha. Kana jechuun solidiitu liquiidii keessatti bulbulame jechuudha. Kanarraa kaanee kolloidoota gosa kanaatiin immoo sool jennaan yookaan jeel jennaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan caarratti maaltu nu kenname? Soapsad. Soapsad jechuun hoomacha saamunaati. Hoomacha saamunaati. Hoomachi saamunaa maal of keessaa qabaa? Hoomachi gaaziidha. Saamunaan immoo gaaziitu liquiidii keessatti bulbulamee jira jechuudha. Gaaziitu liquiidii keessatti bulbulamee jira. Kolloidoota gosa akkanaatiin immoo foom jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni xumuraa diirratti kan nu kenname siltiin watar. Siltiin watar jechuun fakkeenyaaf yeroo lolaan lola'u, lolaan wantoota adda addaa haree bakka tokkotti kuusa jechuudha. Yookaan immoo dalalii kan nuti jennuun jechuudha. Dalalii sana keessa maaltu jira? Wantoota jajjaboo adda addaa of keessaa qaba. Bishaan sun immoo liquiididha. Solidiitu liquiidii keessatti bulbulama jechuudha. Kana jechuun dispersed phasein isaa solidii ta'ee dispersion mediumin isaa liquiidii yoo ta'e immoo kolloidoota gosa kanaatiin sool jennaan jechuudha. Bifa kanaatiin ramaduu ni dandeenya jechuudha. Gaaffii 29ffaan concrete is a mixture of blank, blank, blank and blank jedha. Concreetiin maal fa'aa of keessaa qabaa? Concrete kan nuti jennuuni makaa yeroo ijaarsi gaggeeffamu yookaan ijaarsawwan adda addaa keessatti kan hojiirra oolu concreetii jennaan jechuudha. Kanaaf concreetiin kun maal of keessaa qaba? Concreetiin cirracha of keessaa qaba, simmintoo of keessaa qaba, bishaan of keessaa qaba, akkasumas dhagaa caccabaa of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf concreetiin cirracha, simmintoo, bishaanii fi dhagaa of keessaa qaba jennee deebisuu dandeenya jechuudha. Gaaffii 30ffaa explain on the basis that like dissolve like why glycerol miscible in water but benzene has very limited solubility in water jedha. Principally like dissolve like irratti hundaa'eeti. Maaliif glyceroliin bishaan keessatti bulbulama yookaan bishaan wajjin miscibilii ta'ee akkasumas benziniin immoo bishaan wajjin immiscibilii ta'ee yookaan immoo very limited solubility qabaatee kan jedhu ibsii jedha. Maal irratti hundaa'uudhaan? Like dissolve like principle irratti hundaa'uudhaani jedha. Kana ibsuu barbaanne glyceroliin akkuma asirraa ilaallu kana poolaariidha. Akkasumas bishaan immoo poolaariidha. Poolaariin immoo maal jenneerra? Miscible ta'u yookaan wal keessatti bulbulamuu jenneerra. Benziinii kana yoo fudhanne garuu nan poolaariidha. Nan poolaariin poolaarii wajjin immoo immiscibiliidha jechuudha. Wal keessatti bulbulamudha jechuudha. Kanarraa kaanee glycerolii fi bishaan poolaariidha. Kanaaf miscibilii ta'uu jennee deebisuu dandeenya. Kan biraan immoo benziinii fi bishaan immoo benziiniin nan poolaariidha. Bishaan poolaariidha. Poolaarii fi nan poolaariin immoo immiscibiliidha jennee bifa kanaatiin deebisuu dandeenya jechuudha. Gaaffii 31ffaa explain why ionic substances show wide range of solubility in water. Compoundoota ayonawaa olaallee extremely poolaariidha. Akkasumas immoo bishaan poolaariidha. Bishaanis poolaarii waan ta'eef isaan kun akka gaariitti wal keessa bulbulamuu jechuudha. Bulbulamummaa compoundoota ayonawaa kan murteessu tokko laatis enerjiidha jechuudha. Inni kan biraa hydration enerjiidha. Kanarraa kaanee laatis enerjii fi hydration energiin bulbulamummaa compoundoota ayonawaa ni murteessaa jechuudha. Kana biratti immoo like dissolve like principlein murteessaadha jechuudha. Gaaffii 32ffaa indicate the types of solid solvent interaction
that is most important in each of the following solution jedha. Bulbuloota armaan gadii kana keessatti solid solvent interaction agarsiisudha. Kana dura solid solvent interaction gosoota adda addaa qabiyyee darbe keessatti wal ilaalleera. Intermolecular force kan nuti jennuun jechuudha. Isaan kana waliin ilaalaa turre waan ta'eef irratti potassium bromide bishaan keessatti bulbulame intermolecular force akkamii gidduu isaanii jiraadha. Potassium bromide compound ayyonawaati. Ayyoonota of keessaa qabu jechuudha. Bishaan dipole force dha yookaan hydrogen bond dha. Kanarraa kaanee ayyoon hydrogen bond hin jennu waan ta'eef ayyoon dipole force dhaan walitti hidhamanii jiru jechuudha. Biimmoo fudhannee olaallee hexene in gasoline jedha. Hexene in gasoliniinis gasoliniinis isaan kun gosa maalii jechuudha? Hydrocarbonotadha. Humni gidduu isaanii jiru dispersion force dha. Dispersion force dha. Kanaaf gidduu isaaniitti maaltu uumamaa? London dispersion force tu gidduu isaaniitti uumamaa jechuudha. Akkasumas immoo ammooniyaan in water. Ammooniyaa olaalle ammooniyaan maan poolariidha. Akkasumas bishaan yoo olaalle poolariidha. Kanaaf wantoonni poolaarii keessatti jechuun immoo daayipooliidha yookaan immoo ammooniyaaf bishaan gidduus maaltu jira? Hydrogen bondiitu jira jechuudha. Kanarraa kaanee humni gidduu isaanii jiru hydrogen bondiidha yookaan immoo daayipool forsiitu gidduu isaaniitti uumamuu danda'a jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Gaaffii 33ffaa describe the characteristics of endothermic and exothermic dissolution process. Adeemsa dissolutionii keessatti endothermicdhaa fi exothermicii maalidha yookaan ibsii kan jedhudha jechuudha. During dissolution yeroo dissolutionii gaggeeffamu yoo energiin naannoo irraa gara keessaatti absorb ta'e adeemsa kanaan maal jennaan? Endothermic process jennaan jechuudha. Yeroo kana energiin naannoo irraa gara sirnaatti surrounding irraa gara sirnaatti waan yaa'uu fi surrounding maal ta'a jechuudha? Cold ta'a jechuudha. Yeroo kana sirni keenya immoo maal ta'a? Hot ta'a jechuudha. Akkasumas immoo yeroo dissolutionii gaggeeffamu anniisaan irraa afeet gara alaatti ba'a yoo ta'e yookaan anniisaan released ta'a yoo ta'e adeemsa kanaan exothermic jennaan jechuudha. Yeroo exothermikiin gaggeeffamu anniisaan naannootti waan gadhiifamuuf naannoon maal ta'a? Ni ho'a. Sistemni keenya immoo maal ta'a? Ni qorraa jechuudha. Kanaaf endothermic processii fi exothermic processii bifa kanaatiin ibsuu ni dandeenya jechuudha. Gaaffii 34ffaa consider the following solution. Bulbuloota armaan gadii kana ilaalii jedha. Bulbuloota kana ilaaliitii bulbulummaan isaanii guddaadha yookaan xiqqaadha jedhiitii sababa waliin ibsi yookaan justify godhii jedha jechuudha. Jalqaba irratti kan nu kenne potassium chloride in wateriidha. Potassium chloride in waterii kana bulbulamummaa isaanii yoo ilaalle maal ta'a? High ta'a. Sababni isaa potassiumiin poolariidha. Bishaanis poolariidha. Poolaarii keessatti immoo sirriitti bulbulamuu danda'a jechuudha. Gama biraatiin immoo potassium chloridein ashaboolee giruuppii waaniiti yookaan garee tokkoffaati. Ashabooleen giruuppii tokkoffaa immoo bulbulamoodha jennee irraa waan ta'eef poolaarii keessatti bulbulamuu danda'a jennee ibsuu dandeenya jechuudha. B yoo ilaalle immoo hydrogen fluoride in water. Hydrogen fluoride bishaan keessatti bulbulame bulbulamummaan isaa hayiidha. Sababni isaa hydrogen fluoride maal of keessaa qaba? Hydrogen bondii. Bishaanis maal of keessaa qaba? Hydrogen bondiidha. Gama biraatiin hydrogen fluoride poolariidha. Bishaanis poolariidha. Poolaarii keessatti immoo ni bulbulamu waan ta'eef bulbulamummaan isaanii hayiidha jechuudha. Caarratti immoo maal nu kenne? Potassium chloride in carbon tetrachloride dha. Potassium chloride in carbon tetrachloride keessatti yoo bulbulame bulbulamummaan jara kanaa maal loodha. Sababni isaa potassium chloride poolariidha. Carbon tetrachloride non poolariidha. Kanaaf poolariin non poolaarii keessatti bulbulamu waan ta'eef bulbulamummaan isaanii lo'uu ta'a jechuudha. D irratti water in methanol jedha. Bishaan methanolii keessatti bulbulame bulbulamummaan isaanii hayiidha. Sababni isaa bishaan poolariidha. Methanoliinis poolariidha. Poolaarii keessatti immoo akka gaariitti bulbulamaa jechuudha. Kan biraan kan inni nu kenne potassium tetrachloride bishaan keessatti bulbulame non poolariidha. Bishaan poolariidha. Kanaaf bulbulamummaan jara kanaa lo'uudha jechuudha. Yookaan baay'een bulbulamu jechuudha. Sababni isaa non poolariin poolaarii keessatti bulbulamee waan jiruuf jechuudha. Isaan kun immoo wal fudhachuu hin danda'an waan ta'eef bulbulamummaan isaa lo'uu ta'a jechuudha. Inni kan biraan gaaffii 35ffaadha. What is the unusual solubility behavior of ionic compound in water when the temperature is raised? Yoo temperature ol ka'ee
amalli kompaawundoonni ayyoonawaan agarsiisuu danda'an yeroo kam yeroo bishaan keessatti bulbulaman amalli isaan agarsiisuu danda'an amala akkamiitii jedha. Akkasumas exceptionii jiru fakkeenya waliin ibsii jedha jechuudha. Kanaaf kompaawundoonni ayyoonawaan bishaan keessatti gaafa bulbulamanii maaltu yoo dabale tempereechar yoo dabale. Tempereechar yoo dabale maal ta'a bulbulamummaa isaanii dabala jechuudha. Bulbulamummaa isaanii dabala. Kanarraa kaanee when temperature of solid substance or ionic solid increases, solubility of ionic solid also increases. Yeroo wantoonni jajjaboon bishaan keessatti bulbulaman yookaan ionic solidiin bishaan keessatti bulbulamanii tempereechar yoo dabale maaltu ni dabala bulbulamummaa isaanii dabala. Sababni isaa wantoota jajjaboodhaaf tempereecharii fi solubilitiin hariiroo gaarii qaba waan ta'eef yookaan hariiroo kallattii qaba waan ta'eef jechuudha. Faallaa kanaatiin immoo kompaawundoota kanneen akka liitiim salfeetii, kaalcheem salfeetii fi kaalcheem haayidrooksayidii yoo fudhanne tempereecharri yoo dabalu bulbulamummaan isaanii ni hir'ata jechuudha. Kanarraa kaanee isaan kun exceptioniiwwan jiranidha jechuudha. Gaaffii 36ffaa give one example of each. Wantoota armaan gadii kanaaf fakkeenya tokko kenneedha. A salt whose heat of solution is exothermic and a salt whose heat of solution is endothermic jedha. Fakkeenya tokko tokko kenneef jedha. Eenyuuf ashaboo heat of solution isaa exothermic ta'e akkasumas ashaboo heat of solution isaa endothermic ta'eef fakkeenya tokko tokko kennii jedha. Kanaaf ashaboo heat of solution isaa exothermic ta'edhaa fi fakkeenyi sodium sulfate ta'a. Akkasumas immoo ashaboo heat of solution isaa endothermic ta'eef immoo ammonium nitratein fakkeenya gaariidha jechuudha. Inni kun kitaaba keessan irras jira waan ta'eef sirriitti dubbisuu dandeessu. Gaaffii 37ffaa what do you expect to happen to concentration of dissolved gas in solution as solution is heated? Yoo bulbulli gaazotaa ho'ifamanii concentration gaazotaa maal ta'a jettee eegdaa jedha. Gaaziin tokko yoo ho'ifaman concentration isaa maal ta'a jettee eegdaa yookaan jijjiirama concentration jijjiirama akkamii uumuu danda'a kan jedhudha jechuudha. Kanaaf isa kana qabiyyee keenya keessatti yeroo adda addaa irra deebinee ilaalleerra. Gaazotaa fi tempereecharri yoo dabalu bulbulamummaan isaanii yookaan concentration isaanii gadi bu'aa jenneerra. Kanarraa kaanee tempereecharri gaazotaa yoo dabale bulbulamummaan isaanii yookaan concentration isaanii gadi bu'aa jechuudha. Because solubility of gas in a liquid decreases with increasing temperature. Temperature yoo dabale bulbulamummaan gaazotaa ni xiqqaataa jechuudha. Kana jechuun temperature olaanaadha yoo ta'e gaazonni molecular isaanii far apartidha. Walirraa fagaatu yookaan intermolecular force jira kana walitti hin jiru waan ta'eef walirraa fagaatu jechuudha. Yeroo kana immoo bulbulummaan isaanii ni xiqqaata jennee ilaalleerra waan ta'eef bifa kanaatiin deebisuu ni dandeenya. Gaaffii 38ffaa explain why carbonated beverage must be stored in closed container. Carbonated beverage yookaan immoo sodaa water kan nuti jennu yookaan dhugaatiin kaarboneetotaa maaliif cufamanii kaa'amu? Closed container keessatti maaliif cufamanii kaa'amu jedha. Sababni isaa dhugaatiin kaarboneetotaa kuni maal of keessaa qaba jenneerra. Kaarboon daayoksaayidiitu liikwiidii keessatti bulbulamee jira jenneerra. Liikwiidii keessatti bulbulamee jira jenneerra. Inni kun kan inni ta'uu danda'u pireejarii dabaluudhaani. Pireejarii dabaluudhaani. Dhugaatii kanaaf yoo qadaaduu baanne kaarboon daayoksaayidiin achi keessaa bahee deema yookaan immoo gara alaatti baha. Yeroo kana immoo dhamdhamni dhugaatii keenyaa ni jijjiirama jechuudha. Kanaaf isa kana tursiisuudhaaf kaarboon daayoksaayiidii liikwiidii kana keessa tursiisuudhaaf maal gochuu qaba? Konteenariin sun kiloozdi ta'uu qaba jechuudha. Kun immoo sababni isaa maaliif? Pireejarii eeguudhaaf yookaan pireejarii piriizarvi gochuudhaaf jechuudha. Kanarraa kaanee to control pireejariidha jechuudha. Pireejarii control gochuudhaaf dhugaatiiwwan carbonated ta'anii maal ta'uu qaba jechuudha? Qadaadamuu qabu jechuudha. Gaaffii 39ffaa pressure has an effect on solubility of oxygen in water but negligible effect on the solubility of sugar in water. Why jedha. Pireejariin yookaan dhiibbaan bulbulamummaa oksijiiniin bishaan keessatti irratti dhiibbaa ni qabaataa jedha. Garuu jedha. Garuu sukkaara bishaan keessatti bulbullee pireejariin dhiibbaan isaa xiqqaadha. Effektiin isaa xiqqaadha yookaan effektii hin qabu jechuudha. Kun maaliifi kan jedhudhaafi oksijiiniin bishaan keessatti yoo bulbulame oksijiiniin gaaziidha. Gaaziidha. Gaaziitu maal keessatti bulbulame? Liikwiidii keessatti bulbulame. Liikwiidii keessatti bulbulame.
Pireejariin immoo maalirratti dhiibbaa qabanneera? Gaasota irratti dhiibbaa qaba. Kanaaf gaaziin gaafa liikwiidii keessatti bulbulamu yookaan oksijiiniin bishaan keessatti yoo bulbulamu pireejariin effektii qaba. Akkasumas sugarii yoo ilaalle immoo yookaan sukkaara yoo ilaalle soolidiidha. Soolid in liikwiididha jechuudha. Liikwiid. Isa kana irratti immoo dhiibbaan isaa xiqqaadha yookaan negligibiliidha. Sababni isaa wantoota jajjaboo fi dhangala'oo irratti dhiibbaan effektiin isaa xiqqaadha jennee kana dura ilaalleerra. Kanarraa kaanee maal jennee konkluud gochuu dandeenya? Pressure has no effect on solubility of solid or liquid because they are incompressible. Liquidii fi solidiin incompressible waan ta'aniif effektiin isaa xiqqaadha yookaan negligibiliidha jechuudha. Garuu gaazota irratti effektii ni qaba jechuudha. Kana jechuun gaazotaaf pireejarii yoo dabale bulbulamummaa isaanii ni dabala. Akkasumas gaazotaaf pireejarii yoo xiqqaate immoo bulbulamummaan isaanii ni xiqqaata jennee kana dura ilaalleerra waan ta'eef. Gaaffii 40ffaa. Which of the following ions would be expected to have the greater energy of hydration? Kanneen armaan gadii keessaa energy of hydration guddaa kan qabu eenyudha yookaan kamtu energy of hydration guddaa qaba jettee eegdaa jedha. Eenyu keessaa? Magnesium 2 plus ion fi aluminum 3 plus ion keessaa energy of hydration guddaa kan qabu kaminni jettee eegdaa jedha jechuudha. Deebiin keenya aluminum 3 plusiin energy of hydration guddaa qaba. Sababni isaa warri poolii ayonikii ta'anii anniisaa hydration guddaa qabu jennee kana dura waliin ilaalleerra jechuudha. Sababni isaa ayoniin chaarjiin asirra jirtu kan eenyu ni caalti? Kan maagneeziyemii ni caalti. Kanarraa kaanee energy of hydration kan eenyutu caalaa? Kan aluminum 3 plusiitu kan magnesium 2 plusii caalaa jechuudha. Gaaffii 41ffaa. Which of the following ions would be expected to have a greater energy of hydration? Fluoride ion or chloride ion jedha. Chloride ionii fi fluoride ionii keessaa kamtu hydration energy guddaa qaba jedha. Kamtu hydration energy guddaa qaba? Deebiin isaa fluoride ioniidha. Sababni isaa fluoride ioniin smaller in size, size isaa xiqqaadha. Kan eenyurraa? Kan chloride ionirra. Fluorine yoo fudhanne fluoriniin lakkoofsa atomaa meeqa qaba? 9 qaba. Kana yoo raabsinu meeqa ta'a? 2 7 ta'a jechuudha. Akkasumas immoo kilooriin yoo fudhanne lakkoofsa atomaa meeqa qaba? 17 ta'a. Kun yoo raabsamu 2 8 7 ta'a jechuudha. Kanaaf sheelii guddaa kamtu qaba? Sheelii guddaa kanatu qaba jechuudha. Hydration energy guddaa kan qabu eenyunni? Kan distaansiin isaa xiqqaa ta'edha jechuudha. Kanarraa kaanee ayonii fluoride fi ayonii chloride keessaa hydration energy guddaa kan qabu ayonii fluoride jennee deebisuu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti qabiyyee keenyarraa asuma irratti xumurra. Paartii itti aanu keessatti review exercise kana keessaa paartii 3ffaa workout problem kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Hangasitti nagaadhaan tura. Namoonni YouTube channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Miseensonni Abdi Akaadamii immoo share gochuudhaan barattoota biraatiin gahaan dhaamsa kooti. Galatooma nagaan tura.